Achama harka fuunee kabajamtoota fi jaalatamtoota ilmaan Oromoodhaa qaqqaalii kasan tarkaa idil addunyaatti argamtan hunda keessan egaa kaa hundi keessan akkuma dhagaa fi dubbii biyya rakkoo qulqulleeffachaa jirtan artistiin beekamaan Oromoodhaa eebbisaa addunyaa kan jaarraa 21ffaadhaa eebbisaa addunyaa humna jijjiiramaadhaa kan ta'e beekamaa qabsaa uummata Oromootii fi saba isaatiif onnatee onni irraa dubbatu kan qabsoo Oromoo keessatti aarsaa fi wareegamoota qaqqaalii hedduu kafale Oromoo ta'uu isaa qofaan aggaammiin biltsiginnaatii fi amaartota nafxanyaa of jalatti ijaaranii Hacaluun rukutamee jira. Hacaluun ajjeefamee jira. Oromoo maala baageetii teettee naa eeda. Oromoo yaa ummata Oromoodhaa edanan rafnu edanan bullu qeerroon Oromiyaa keessa jirtan takka jaarsummaa maarree eenyu rukutee dubbii qulqulleessinaa biltsiginnaa eeggamu tokko jiru. Hacalu ilma hundeessaa gooticha onnee barbadaa tokkicha qixxee kumaa Hacalu rukutan nafxanyaa rukuchiisan beekaa rukuchiisan beekaa Amaaraaf Oromoo waliin buusuuf Amaara rukuchiisan galaalitti rukutame Hacaluun galaalitti rukutame Hacaluun biyya nama dhibba takka bira haga galgala irraa gammaa bilbila qulqulleeffachaa jira Hacalu rukutamuun dhuga. Warri lubbuun baatee jirti dabartee jirti jedhuufi du'ee jira warroonni jedhan warroonni madda qabatamaa du'ee jiran jechaa jiran. Nuti du'a Hacaluun barbaannu Hacaluun haga fedhe haa miidhamu lubbuun jiraachuu isaa barbaanna rabbi lubbuu Hacaluu haa nuu baraaru qofa du'aa nu godha. Namni si ajjeesuuf dhufe namni akkuma jeneraaltota ajjeesise arrallee ilma Oromoo ajjeesise. Hacaluun OMN irratti dhufee dhugaa waan dubbateef fardi minili gubbaa taa'u ka Oromooti qofa waan jedheef dhugaa ajii dirree jirtu waan dubbateef waan beekurraa waan dhageerraa waan qorateerraa farda siidaa dabalee farda siidaa miniliqeerra ta'u farda dabalee waan jedheef nafxanyaan arrallee borullee diina keenyaaf taanillee diina keenya je waan jedheef qofa Hacalu ajjeessan diqaalaan masaraa keessa sii ta'a borillee kana gabbahanii dubbii siyaasaa barbaachaaf waa hedduu dubbachuuf deeman jechuudha. Hacaluun maaliif rukutamuun barbaachise maaliif ajjeesuun barbaachise beeytanii pilaan N Jawaar ture Jawaar irraa rabbii laal dubbii dhugaa haqi Jawaar faan bahaa jirti. Yaa warra PP biltsiginnaa Abiyyi abbaan barbaade sanii fi dachii deeggare. Abbaan feete muka dhagaa deeggare abbaan feete jaarmiyaa siyaasaa feete jaladiin feete Oromummaa firraa mulqii nafxanyaa ta'e waan feete ta'e dhugaa fi haqa jirtuuf garuu dhaabbadhu. Jawaar yoo ajjeesan Oromoon waa takka gara deemuun qabu jaanjoodha juuladha jaamadha ejjannoo jedhu nafxanyaa waan beekaniif Jawaar lubbuu isaa rabbii Oromootu Jawaar lubbuu oolchee irra deddeebine ka jennu kanaa bara. Hacaluun ammoo nama galma barkumee keessatti sirba takkittiidhaan yaa lammaa yaa biyyi nurra dhooggoo didde qeerrootti yaama jedhee sirbee wayyaaneen achii buttee ajjeesuudhaaf lubbuu isaa ammoo Oromoonni sabboontonni oolchan Amaarri sirritti beeka kana nafxanyaan Hacaluu hundeessaa akka sirba takkaan ummata Oromoo fi Oromiyaa sochoosuu danda'u waan sirritti bareechanii beekaniif qismii Oromoo as biratti cabsuu qabna Oromoo isatti godhuu dandeenya pilaampiin Jawaar Oromoo Jawaarii fi Hacaluun jiru artistoota birrii miliyoona manaa banna artistii lafa kaaree 500dhaan lafa lafumee argaa jirrasi
Hacalun waan Oromoo ta'eef qofa Oromoof waan dhaabbateef Oromummaa isaatiin wareegamallee gootallee Oromoo onne Oromootaa keessa siidan dhaabbataaf gonni riskii fudhata gonni wareegamni hin jiru gootummaa isaatiin wareegame maqaa gaarii isaatiin wareegamallee Rabbiin garuu Hacaluu hundeessa du'a isaa haluu oolchu yaa Rabbii Hacaluu nurra dhajjeesin yaa Rabbii Oromoodha yaa Rabbii Muslima Oromoodha yaa Rabbii Kiristaana Oromoodha Hacaluu hundeessa lubbuu isaa nuu dhaqqabi bilisiginnaa warri jinnii maarra jettee jirtu tun du'a Hacaluu rukutamuu Hacaluu kana maal abbaa isaanii dubbachuudhaaf gannuu bahan maal abbaa jaraa jechuudhaaf gabbaan Hacaluun OMN irra dhiyaate miidiyaa Oromooti dhugaa jirtu dubbate haqa jirtu dubbate onne Oromoota miliyoonota keessaa dubbate Oromoodhaaf qabsaa'e Oromoof wareegame sirna wayyaanee keessatti itti dhiitame itti tumame itti hidhame wareegama kafaluudhaaf illee galma barkumetti illee Oromoodhaaf jedhee Oromoo buqqaaniif jedhee Oromoo Soomaalirraa buqqaaniif jedhee miidhame namni kun Oromoof jedhee miidhame Oromoof jedhee ajjeefama kattee ergelleen Abiyyi mataa isaati warruma bilisiginnaa mataa jiraati obboleeyyinuma isaa Addisuu Araggaafaa hojjechiise obboleeyyinuma isaa Taayee Dandaafaa hojjechiise Taayee Dandaafaa rukuchiise Hacaluun galaanitti rukutame hin bilbile hin odeeffadhe namni ani itti bilbilu hundi warra bahu kaboohu malee saayibboottan isaa itti kalahan warroonni Hacaluu beekan hundi ka'an bilbilu kaboohu malee ka afaan nagayaatiin na dubbisu tokko argaatti hin jiran nix no saayiba isaa obboleessa wajjin dhalatan caala Hacaluudhaan wal beekan wajjin jiraatan saayiba isaa kan guyyaa kana wajjin turan wajjin kun hundi ta'e jira jechuudha. Hacaluu Rabbi nurraan ajjeesin Hacaluun rukutameen dhuga Oromoo Hacaluun dhaamee jira namni dhayees eenyu akka ta'e hin beekama nafxanyootatu Hacaluu rukute nafxanyootatu Hacaluu dhahe hamilee Oromoodhaa cabsuudhaaf qeerroon Oromoo fi uummanni Oromoo ka biyya alaatiif ka biyya keessa jirtan Itoophiyaan borgonama miila takkaan dhaabachuu qabdi biyyi Oromiyaa jedhamtu yoo borgonama miila takkaan dhaabbattee innaatu Abiyyi moo yoo Oromoo kanaa achi maal abbaa keetii eeyda dhabar waa'ee gandummaa jinnii manaamin tanniin warra jaaramiyaa jedhan guutuu jaraa fixuudhaan tanniin rashanuudha warra ganaa siyaasa manaamin jinni no kun siyaasa miti Hacaluu Oromoo ajjeesan Oromoo miliyoona 50 ajjeesan Oromoo miliyoona 50 ajjeesan Oromoo miliyoona 50 rukutan nafxanyaan arrallee borullee diina Oromooti waan jedheef qofa farda siidaa dabalee kaate Minilik waan jedheef qofa dhugaa Oromoo waan jirtu waan dubbateef qofa Abiyyiin siidaa Minilik ijaare Abiyyiin siidaa Ila Sillaasee fi abbootii isaa ijaare akkamitti seenaan dhugaarra dhaabbadhee dubbadhe dura dhaabbata Hacaluun jedhee itti argisiise bora biyyi hoo Hacaluun du'e Rabbii isa nurraan ajjeesin boo'icha Hacaluu dhufee boo Abiyyi morganama Abiyyi nama akkanaati bara diraamaa nama dalaguu beeku nama diraamaadhaan beekamu bara jeneraaltota illee ufuma ajjeesisee ufuma ajajee viidiyoo jeneraaltota bara viidiyoo bara jeneraaltotaa fi namicha naannoo Amaaraatti ajjeefame bara Abiyyi viidiyoo qaba bara wata ajjeesan viidiyoo qaba bara masaraa mootummaa keessatti ittiin nama sodaachise jedhan Abiyyi seenaa isaa beekna bara tokkoffaa namni rakkoo qabu addunyaa kanarratti Oromoo ummata Oromooti ummata faca'ee mataa fi miila qabne ummata ejjannoo qabne ummata bitamtuu ashangulliitii agartee jala deemtu isin yoo jaarillee odoo kanuma barisin Hacaluun du'e minaamin martuu hooka du'uktaati kana sababicuu Tigreesin caalasin Oromoon borganama subi Oromoo edana rafuun qabdu ka biyya jirtu nullee rafu akkanatti ka dalagaa Awurooppaa dalagaan qilee seenti jechuudha edana dalagaan qilee seenti Hacaluun rukutamee Hacaluun du'ee Hacaluun ajjeefamee Oromoon hirriiba rafu hirriiba bulu hin qabu jechuudha
mana oromoo guban oromoo reeffasaa karra sii darban waraabessaa sii darbaa jiran kaan sii gochaa jiran har'a kanaan dhufanii miti borammoo gaantaa waraana birgeedii jaawaritti erganii jaawariin ajjeesuuf deeman jechuudha dhumati ka du'e jechuudha ka jiruu bahuu qabda oromoo ka jiruu bahuu qabda hundi isaa kijiba oromoo gandaa fi amantaa qooduudhaaf kana godha jechuudha oromoo maal dubbattame mi'aarra maal dubbatta haasa'e oromoo waa'ee hacaalurraa dubbadhu asin jedham maal dubbachuu deemta maal haasa'uu deemta namni akka ummata oromoodha ummanni xiqqaataan hin jiru addunyaa kanarra ummata dhiiga hin qabne ummata safuu hin qabne abbootiin keenya kana nu dhaalchifne nu oromoon gumaa baafata oromoon dhugaa oromoon haqaa gumaa baafata jechuudha dubbii hacaaluu siyaasatti jijjiiranii jaarsummaa maarree jinni ibaluu wal lole akkana godhe ibaluun dur wal dhabdee qabaa minaaman waanni takkan dalaydu kana booda wanni takkan dalaydu kana booda carraanati qabdu oromoo gabroomtee naftanyaa jalatti galtee buluudha abadan no oromoo diduu qabda abadan namichi sun masaraa kana keessa idan guyyaa lama buluu qabu yoo abiyyi guyyaa lama masaraa san keessa bula oromoo forjidiidha malee oromoo dhugaatii fi oromoo haqaatii miti jechuudha kana sirriitti beeku qabda oromoo gaqqabda jechuudha oromoo doyna qabu oromoo luyna qabu oromoo jayna malee kagumaa baafatu malee hacaaluun ajjeefame ati mana galtee tetta jawar ajjeefame ati mana galtee tetta sanuma bar osoo gaafsan jawar ajjeefame guyyaa malama torbaan takka ijjitan wal beeyna bar oromoo dhumatee bar wal beeyna bar nadii gammadaa waggaa 30 dura dabaree ijjitami kaarra jiru maal jinati kadu'e gootummaa isaatiin wareegame ka jiru akkamitti fadha ka jedhu takkaa mal'atteetti qophooftee beeyta akka diinatti yoo kalaaltuu taate malee yaa rabbi wanni nuti kadhannu rabbiin oromoodha akkuma lubbuu jaawar baase lubbuu hacaalullee na hawaasu dubbii hacaalullee soballee hanuu godhuti hacaaluun rukutamuu baate lubbuudhaan isa garree bor nuti hacaaluu barbaanna lubbuu isa du'a namatti oromoon gammaduut kamuu hin jiru warri dur wareegamee fi qeerroo wareegamte osoo nu deebite arnu osoo mallaqni kana namaa deebisuu taate oromoon irra lubbuu maan isaan deeffate jechuudha kakanamara nu godhe kakanamara ulmaan oromoodhaa godhe ka irbuu oromoo nyaati ka oromoo soba ka oromoo gane ka oromoo tooftaa sobaatiin nafxanya of jalachiisa of jala oofutu kana godhe jechuudha dubbiin hacaalu dubbii qindaa'e dubbii masarraa ka'ee hanga waajjirati ka daninati federaalarraa eegalee insarraa eegalee hanga poolisii itti gaafatamtoota naannoo oromiyaatiin biltsiginnaan guutuun oromoo fi jinniin itti gaafatamummaa majalaan baatan abadan biltsiginnaan oromoo ta'e ka federaalaati kamuu namni takka sabboontonni oromoodha beekamtoonni hoggantoonni qaroo sabaa warroonni ta'an waa ta'an jennaan ayi shawaruu hin dandeettu wal addisu jinnii minaamun shimallis maarri abiyyi takkittiin keessas asirra isin dhumata jechuudha kun kaatimaa keessanii jechuudha takka ibaluu qabee ibaluu akkas godhee niks hin dhageenyu kan abadan deemati warra amaaraa achi fixan isaa shawwada warra tigra jeneraaltota isaan fixan achi shawwada deemati kajo warra gootan bar viidiyoo riikardii sagalee jira bar amanuu keessan jechuudha har'allee hacaalu kana jechuu barbaaddan jechuudha abadan yaa ilmaan oromoodha mee bakkuma jirtanii du'aa nu godha ilmaan oromoodha bakka jirtanii du'aa godha rabbiin lubbuu hacaalu nu haa bararu rabbiin lubbuu hacaalummaan nu haa fayyu haa rukutamuu akka fedhe qaama fedhe bakka fedhe haa miidhamu garuu lubbuu isa rabbii nu haa nu jiraachisu dhugaan haqni oromoo gaafas baati dhugaa fi haqa oromoo
akkuma jeneraalicha dhoksan sanitti osoo Jawaarri ajjeesanii dhoksuu eegan ture la nafxanya namoota durriyyee seenaa ajjeese halkan jedhanii Jawaarri akkasuma dhoksuu yaalanii Hacaalullee durriyyee ajjeese Ibaluu ajjeese akkuma barsiisaan irra ajjeefame akkuma ilma intala Oromoo Tukuran Basaa keessatti ajjeesan san gartanii miti barattuu yuunivarsiitii ka turte hospitaala Tukuran Basaa ajjeefamte san namuma tokko liistiroo kararraa fidanii Ibaluutu Hacaaluu ajjeesa siin jedhi borga nama bilisigan harkana siin jettaa kan gootame mee Oromoo kanaaf harka barattee deettaa duuba abadan kana fudhachuun qabdu Oromoo no jechuu qabda kan am biyya bilbile namoota beekamoo bira bilbile hin qulqulleeffadhe jechuu kanuma jechaa jira jechuu Oromoon takka idan rafuu qabdu abadan qeerroon biyyaa guutuun ka'uu qabdan qeerroon biyyaa guutuun takkichi keessa lafuu qabdan bakka jirtanii karaa cufuu minaaman kana bilisiginnaan dhageenya no jechuu qabdan Isi mama dobsi. Mana no sabanat. Mana no sunna be tahun na be. Nine obsi. Oromo takitin. Wallahi Oromo isini ma awalamtan dugaan osoo lubbuun jirtan duutan mucaan kun waa takka tahe Oromoon osoo lubbuun jirtu moo isini ka bilisiginnaa nan jedhu isini ka Kamaal Galchuu maarree bilisiginnaa maarree Daawud Ibsaa Dr. Maraara jedhu jaarmaan Oromoo kanatti mataa gad deebitan isin kalmaan Oromoo jeesise hundi keessan itti gaafatamummaa qabdan takkitti tokkichi ulmaan Oromoodha jaarmaan Oromoo maraajuu rashaluu qabna tokkichi keessan Oromoo bakka nun buutan tokkichi keessan warra aangoo bololu warra gandaan deemu warra aangoo bololu kan lubbuu ilmaan Oromoodha akka qurxummii baaratti nyaatu. Maamad Obsi. Lubbuun Hacaaluudha. Lubbuu Oromoo waan nafxanyaa balaaleffateef moo waan haqa Oromoo dubbateef waan Minilik farda Oromoo hateef moo Minilik farda Abiyyi tajjeesise. والله بالله أبي تجاسس أبي واسني تبچاتوري إن بوينا والله بوينا سينات بوينا نتين بوينا والله نتين بوينا أورمو أبي تنادت Hacaalu تنادت أكو ما نادت تجاسس أكو ما نادت تجاسس إثيوبيا بيتنا وقبضي Inji gamte bisu inji gamte. Faayidaan Oromoon Itoophiyaa irraa argate xinneenya malee maanne. Oromoon taa'eetu moo ilmaan isaa nyaachisa. Kudhaan si keenya farda. Dhugaa ilmaan Oromoon dandeenye teenye duuna kan nu ajjeesu Abiyyi Ahmed kan maallaqa ramadee uummata Oromoo wanyaachisu Abiyyi Ahmed. Beekaa Oromoo kan gandaatti hamma wanaaf xaxures Abiyyi Ahmed fokkuun kana caala qabnu maaltu jira jireenyi nu qabnus maaltu jira beekaan nuun bulu qabsaan nuun bulu ilmaan Oromoo dhalattu biyyattiin guddattu ardii siirran jiraattu mana sii keessaa rakkattuun hin jiraattu maal qabna maal warraa eegna maal qabna maanni kan isin jettan Awan enjedun kabu firdin isin irkaatu. Ya ilman Oromoo da. Hati Oromoo ilmasi gaafachu mana xaabiyaa dhaqxe ilmasi ajjeesa. Mana qotee bulaa Oromoo rakkubaa jiran viidiyoon argaa jirtati. Duguggaa sanyii kana ga'ee jiran. Ati baatee ati laayidatin. Malte tani aidan malte tani ega jitani dabar kanu jechayu ima botta tu mamana kalta wallahi wajani miti mini ko hari nunu goni ngone mini chalu ko tayro mi tangun obbolese ke bega ke hayuke barata university bakunda tajesat
Qote bulatti mana guban. Maqaa ba'oo maqaa shanee maqaa kijjiba maqaa sobaatiin. Kun bar jibbiin saabar. Kun oromummaa balleessuu bar. Oromoo kun si xuruurraa bar kun si duguguudhaa bar. Oromoo maal si taphisan? Kana caala maal teettee Oromoo? Oromoo qoy wannan isinin jedhu tokko mootummaan kun wallahi laazim wallahi dargiin kala biratti jannata hayla sillaaseen kala biratti jannata gochaa biyyi ilmaan Oromoo irra godhe moo sirnoonni darbannu irratti hin goone bar jaarraa 21ffaa keessatti guyyaa adiin mana Oromoodhaa gubaa ilmaan Oromoo ajjeesa duguggaa sinni sirra raawwacha haja kana jettani miti ji'a lama booda na eega kumaandoo humna addaa 30,000 eebbifamaa jira warra beekeessa beektota irraa kanatti himan jechuu Oromiyaa qofatu kumaandoo godhata Oromoo tiinsi dhiitanii tiinsi bulchuuf waraana 30,000 eebbisiisuuf deeman ammallee kanaafu Oromoo kana Oromoo abbaa gadaa takka gabbaate hayyuun Oromoo takka gabbaate qabban ummata kana dura dhaabbatanii ummata Oromoo wallahi odoo lubbuun jiru duune odoo lubbuun jiru awwaalamni yaa Oromoo bakka jirtanii kaatanii halkan takkatti mootummaa kana dhiiga dhaabneen gorraa buufna warri jettan amma gabbaaga warri halkan takkatti mootummaa kana dhiiga dhaabna jettan amma gabbaa amma gadi bay yoomif ka dhiiga dhaabdu mootummaa kana sobaa fi hololaa fi proppagandaa fi siyaasaa fi amma gadi bay amma miila kana warri mootummaa kana miila halkan takkatti miila dhaabne dhiiga dhaabne mootummaa kanaan gorraa buufna jettan yeroon isaa ammaa jechuu Hacaluun carraan Hacalu mudate carraa eebbisaa addunyaa mudatetu mudate Oromoo waan ta'eef qofa haqa namaa nyaanne nama hin zollomne inanne hin sobne saba isaatiif dubbate dhugaa dubbate haqa dubbate maaf haqa dubbataa jedhee ajjataniimi Oromoo tokkichi kee manatti hafuun qabdu ka biyya alaa jiru edanan bullu akkanumatti nu bariite jechuudha akkanatti nu bariiti edanan abadan no Oromoo tokkichi kee borganama hin jiru arsummaan hin jiru harargummaan hin jiru shawummaan hin jiru jimmummaan hin jiru wallaggummaan hin jiru gujummaan hin jiru boronummaan hin jiru wallummaan hin jiru Oromummaa yaala boohuun homaa namaan godhu hin boohin Oromoo gabbayitii mootummaa kan halkan takkatti dhiiga dhaabi halkan takka mootummaan kun edalee yommuu immoo mootummaa seeran alaati mootummaa seeran alaati biyyi mootummaa qabdu mootummaa mataa keetti jaru Oromoo borganamaa yoo edana waan gootan beektan emmalaa laala Oromoo Hacaluun ajjefamee jira akkaan namoota 5-6 qulqulleeffadhu du'ee jira naan jedhan rabbiin Hacaluun nurra ajjeesin lubbuu isaa hooka keessa baatullee taate rabbiitti nu deebisu rabbiin hin danda'a rabbiin hin fayyisaati laala Oromoo wanni isin nu gootan beektan amma Hacaluun du'uu mala anamma beektan isin parfeekii ta'e dubbadhu rukutamuu garuu dhibbatti Hacaluun rukutamee jira allaal namoota bilbileerree isinitti mundadhu garuu ilmaan Oromoodhaa wanni isin gochuu qabdan maali beektani amma edana mana Jawaareedha edana mana Jawaareedha edana Jawaar edana aktiivistootaa fi hayyoottan OMN irratti dhiyaatan edana eega Oromoo qeerroo magaalaa Finfinnee keessa jirtu guutuun edana mana hayyoottan Oromoodhaa marsaa bula galaanitti ajjeefame Hacaluun galaanii rukutame warri ajjeese maqaa Amaaraatiin ajjeesan lala maqaa nafxanyaatiin itti ajajan katti ajaje Abiyyi ka waan kana guutuu akkana babbare Abiyyi borganamaa biyyi dhufee huccuu uffata gurraacha si uffatee achi ta'e jedhe si boo kanaati Oromoo kana ati kana Oromoo ati kana tasgabbaa'ee ka'ee seeraanaas Oromoon wallahi laazim warri deengadda mootummaa kana miila takka dhiiga dhaabna jettan amma gabbaa yeroon isaa amma jechuudha kana caala Hacalu miti ka ajjeesan Oromoo ajjeesan Hacalu miti ka du'e Oromootu du'e kun dabarfadhu Mamad
Yaa ilmaan Oromoo keenya gaddi bara baraanii bara minilikii kaasee hammadhaatti keenya gadda haati keenyan boossii du'aan baramnee jirra sabni kamiyyuu nu ciicatee jira xinnaannee jirra beekaa keenyatti hidhamne amma immoo wattaaddara duudaa mataa duudaa hin baranneetu biyya sana bulchaa jira sun immoo kan isaa kenname qofa ajjeesisiisuma jiraachuu malee wanti inni Oromoodhaaf bu'aa buusus hin jiru ulfinnu nus irraa argannu hin jiru xinneenya hammadhaa bara abiyyi keessa xinnaati Oromoon bara kam keessayyuu hin xinnaanne kan nu baasu hamma du'aa caaluutuun ta'in gumaa hacaaluu baasuutu gumaan hacaalu gumaa ilmaan Oromoo hammadhaa dhumtee ta'uu qaba gumaan hacaalu bilisummaa Oromoo ta'uu qaba yaa Oromoo beek ija kee dhabdee turte Jawaariin illee kanaaf taa'u Rabbi Oromoo isa wajji wallahi. yaa Oromoo beek ammallee kanaaf deemaara abiyyi Oromoo ajjeesuu Oromoo saamsisuu rafa Oromoo zarafuu malee abiyyi Oromoodhaaf wanti inni bu'aa buusu hin jiru kanaaf jedhaa ture abiyyi nama Oromooti miti nama abbaa Oromoo jalatti illee dhaggeeffatee seenaadhaaf afaansaa aadaasaa baratee guddatee miti silaarraa bicuusii gara laafina qabaata nama gara laafina ilmaan Oromootiin qabne nama Oromoo fuula kolfee sobee waggaa meeqasi soba ammas borgadi bahee bu'a inni siluma ergamni isaa ajjeesanii jiraachuudha ajjeesee bula kan inni ajjeesummoo Oromoodha kan zarafamus kan boo'ee bares Oromoodha kan gumaan baanne hadda ilmaan Oromoo qofatu akka masaaraa miti qulfiin hidhanne eegama yaa ilmaan Oromoo eessa mee qumaaxaa isii qumxaa malee surriin kaanne dhaqaa laalaati hidhattee jiraatti Oromiyaa keessa namni hidhatu hin jiru kan si bulchaaru nafxinyaa ganda keessatti kan sitti ramadame nafxinyaa kan haadha kee xinneessu kan ilmaan kee biyyaa baasu kan dhumaa jirte eessatti saaraadha bahariidha eessattuu dhumaarta dhumaatii keerra mirga keetiituu falmattuu du'uutu furmaata guddaadha kabaja namni kumni tokko kabajaan ardiisaarra jiraachuun guddaadha hayyuu dhabaarta beekaa dhabaarta hin dandeenye ifama guddaa Cufi bakka Cufi yaa ilmaan Oromoodha Oromoon gumaan nyaatu abbatan takka abbootii kennaa mijaarraa 14 eegal 15 takka Oromoon gumaan nyaatti hin beetu Oromoon gumaa baatti gumaan hacaalu goolabbii bilisummaa uummata Oromoodha nuu ta'uu qaba ummati abbatan gumaan hacaaluudha goolabbii bilisummaa uummata Oromoodha ilmaan Oromoo kadhumaa ta'uu qaba jechuudha kanarratti Oromoon nama takka wajjin mari Oromoon jaarsi Oromoo hayyuun Oromoodha dubbii hacaalu jidduu qeerroo jidduu uummata Oromoo jidduu seenu hoo akka dhufu taate minilikii caalu jechuudha abadan Itoophiyaa diigamuu qabdi bittinnaa'uu qabdi bittilliitiin siman ban Itoophiyaa bittinnootu qofatu Oromoo nagaa kennan dubbii san qofatu Oromoodhaa dhuga haga nafxanyaan diin waan inni abadan nafxanyaan irrallee burulleeftan illee diina Oromooti jedhee miti hacaaluun nafxanyaatu hacaalu nyaata miti nafxanyaa wajjin jiraachuu hin dandeenyu Itoophiyaa bittinnootu qofatu ilmaan Oromootii nagaa kenna jechuudha waan mana sirra gubaa jiran si ajjeesaa jiran si buqqisaa jiran si saamaa jiran kun bar takkaa waan minilikuu faanuun godhiin bar caala nu gurra godhaa jiranii bar jaarraa waan ija keenyaan agarru bar waan dhaloonni kun ijaan agaru nurratti raawwataa jiranii yaa kana caalaa maan jedhu qeerroon Oromoodha namni hedduutu jira cufi naasuuf labsuus qeerroon Oromoodha ilmaan Oromoodha waardiyyaan Oromoo laal qeerroon Oromoodha waardiyyaa Oromooti waardiyyaa hayyoottan Oromooti waardiyyaa Oromummaati sabboonummaa keessan ammallee daranuu cimsan daranuu
gochi nafxanyaa fi abiyyi nurratti raawwatu oromummaa kennaa fi oromiyaa teenna akka nu jabeeffannu nu godha jechuudha. Daranuu oromiyaa teenna akka nu onnee keessa kaanu nu godha jechuudha. Baandaan hattuun leebaan warri biltsiginnaa shimallis irraa abdiis irraa eegaliti. Taayya dandaa walaatana kaafi jinni durriyyee fi hattuun guutuu wal guurte ilmaan oromootiin dhiiga ilmaan oromootiin taphatti. Arraa Haacaaluu nyaatanii. Isinitti hin dabar Jaawarii rabbitu du'a oolche. Rabbii oromootu Jaawariin du'a oolche. Maaliif du'a oolche beektanii? Haacaaluun bar sirba takkaan oromoo fi oromiyaa jijjiire nafxanyaan sirri bareechitee beektii bar. Abiyyillee sirriitti bareechee beeka bar. Abiyyi baal godhuudha? Abiyyi bar hidhaa yoo hidhamteen baatare Haacaaluu kataa sira yoo ta'an. Silazii mamoota labbata. Yoo inni du'e Haacaaluu onnee isaatii fi Haacaaluu waliin du'a jechuudha. Eebbisaa addunyaa. Eebbisaa addunyaa dhaloota kenna keessatti dhaloota qubee keessatti har'a wareegame yoo wareegame illee jechuudha Haacaaluu. Gumaa Haacaaluu dhiigaan baafna. Bilisummaan baafna. Qabsoo qindaawaan Oromoo laal kana booda akka bara 2014 deebitala arraba idanarra. Warra jaarmaya minaamin eksi injiru. Dheengaddalle jaarmaya miti kan bulee somsi. Dheengaddalle gonsaa miti kan bulee somsi. Oromoo tokkummaa isaatii qabsaa tokkummaa isaatii waliin masakamanii qeerroo ammallee akkuma kaleessa namni soggalu hin jiru akkatti hoggalamtu akkatti masakamtu situ beeka kaatee falmattee dhiiga dhabdee mootummaa kan halkan takkatti abiyyi achirra ka'a jechuudha. Abatan no jechuu qabdan galatooma dhaamsa dabarfatu qabatte an kana caala haasa'uu hin danda'u Oromoo. yaa hin dandeenye dhaamsi hambicuusii dabarfachuu barbaadu yaa ilmaan Oromoo siich seenaan qaba jetteen taa'in siich biyyan qaba jetteen taa'in siich beekaan qaba jetteen taa'in Abiyyi jechuun nama Wallagga keessa gaafa jiraatu afaan Oromoo hin beeku jedhee Tigiriffaan Amaariffaan ilmaan Oromoo baddaa jiran funaanaa ture. Funaanaa ajjeesaa ture xalaatuma kee ture nama laggasaa hogee ajjeese Abiyyi jechuun addeebi'ee yedduu kana beekaa Oromoo nyaachuudhaaf miidiyaa irratti walitti nyaachisaa ture dinquullee ajjeesisuudhaan rabbi lubbuusaa baase dhaggeeffadhaati ammas miidiyaa irratti kan inni walitti kaasee Oromoo wal nyaachisuudhaan baajata maddabee silxaanii jaraan malle kenneefi Oromoo xinneessuuf Abiyyi Oromoo miti dhiiga keetu sii gaddaa dhiiga keetu dhiigaa rifataamti Abiyyi dhiiga keetii miti. Abiyyi yoo si ajjeeseef yoo si jedhee jira Oromoon arbammoo fuulduraan hin qabanii suutumaan galaniit garaa isaa keessa ciranii kuffisanii jedhe kanaan sitti jira. Hadda erga Abiyyi silxaanii dhufe qaama hin beekamneen kan du'e qofti qaama hin beekamne jechuun qaama hin beekamne biyya bulchaa jira yaalmaan Oromoo. Wanti Oromiyaa keessatti nama ji'a tokko keessa du'e tilmaamaati. Mee naannoo Amaaraatiif naannoo Tigraay keessatti nam tokko du'ee jira. Mee yaalmaan Oromoo fokkuu keenya fokkuun kana caalu hin jiru tasgabbaa borii ba'aati dhaabni tokko kan isin dhaabu hin jiru dhaaba tokko isin hin barbaachisu biyya keessan bilisoonfadhaa lubbuu Hacaaluu akka namticha Fayyisaa Addunyaa ajjeesetu Hacaaluu Hundeessaa illee ajjeese dhaabuma sanatu Hacaaluu Hundeessaa illee ajjeese kana beekaasin kana jechuufan jedhee in dandeenyee obsa saasiniif kennu yeroo gaarii qabaadha. Kottu wanta jettoo qabaadha. Maal jedhe dammaqaan du'e? Yaa ilmaan Oromoodha. Haacaaluun rukutamuu amanee ture amma ammoo wareegamuu isaa dammaqa nagaasaa falleen dubbachaa jiran namoonni hedduun dubbachaa jiran warrooti kaleenyaan jiran warrooti quba qaban jechuudha. Kanaaf Haacaaluun du'uun yoo ka mirkanaa'u taate illee mirkanaa jira amma jechuudha. Oromoon galtee mana taa'uu hin qabdu abadan. Oromoon tokko borganama mana galtee taa'uu hin qabdu. Akkuma wareegama barbaachisu kabaltee mootummaa kan halkatti akka dhiiga dhabde. Gamtaan seensisii yaada dabalataa qabanatti fakkaata. Namoonni yaada dabarfatan nama tokko lama seensisuu danda'a. Gamtaan seensisii. Gamtaan jirurra jira. Gamtaa olaanaa koomentii na barreessi. Mee ture jirurree gamtaan.
Okay, gamtaa olaanaa si ergee jira. Gamtaa olaanaa si ergee jira. Halo, Saado, Dubbadhu gaa. gubanni hayyee Oromoo waan tokko duwwaan dubbadha. Wanta jedhu waan tokkoof tokko qofa. Suniyyuu har'a miti kan jalqabesi boris inumatti fufa. Erga keessittiin dhufe immoo Oromoon humti manatti galtee teessee sareedha. Namuma hamootii hin qabnedha. Kan adaraa warri biyya jirtan hayyoota Oromoo bakka jiranitti marsaa eegaa. Wanti kun ammoo waan akka keessittiin hafu miti. Akkana jechaa jira. Eegana hayyootuma Oromoota jirtu bichaa nu eega jechaa jira bara. Waan dhaabbatu miti. Namni tokko akka gadi ba'ee hin dubbanne godhu. Namni tokko akka gadi ba'ee hin dubbanne godhu. Isa kanaaf iyyuu namootni biyya jirtan namni humna qabdan namni gochuu dandeessan boris du'a si eeggata sababii ta'eef du'a sodaatte manatti galtee hin taa'in har'a gadi ba'ii eeggadhu hayyoota kee gadi ba'ii of eeggadhu mana teessees inuma duuta Oromoo inuma dhumta lafarraa mana teessees kana caalaa waan hin jedhu hin qabu sa'aat kanuman jedha galatoomi fayyaa ta'e. Yaa ilmaan Oromoodha. Akkuma boleessi keenya jedhe mana teessees du'aa jirta. Mootummaa kiyya jettee du'aa jirta. Kana booda akkasii baasu. Dhiigni Hacaaluu dhiiga bilisummaa uummata Oromoodhaa ta'uu qaba. Dhiiga Oromootiin Oromoon bilisoomuu qaba. Dhiiga qeerroo 65 irra dhaabbatee dhiigni qeerroo walii galatti jechuun dhiiga Hacaaluutiin bilisooma jechuudha. Abadan no negotiation. No negotiation with kun nafxanyalle irraa badaadha. Akkuma boleessi kiyya jedhe diqquu dhajaasa baqatee wanni nama Ameerikaa jiruuf silaa har'a lubbuun isaa ajjeesan ture. Abbootii qabeenya Oromoo ajjeesu, haadha Oromoo boochisu, qotee bulaa Oromoo mana irratti gubu, artistii Oromoo ajjeesu, hayyuu Oromoo ajjeesudha. Eedana wanti isin nu gootan ilmaan Oromoo kan daawwachaa jirtan kan biyya jirtan hayyoota uummateen warra hafan katare lubbuun takkan deebitu abatan rabbi lubbuu isaan baasin illee jenna. Warra jiraniif eegdoo nu ta'a. Warra jiran rabbi haa nu eegu jedha. Warra biyya jiru jechuudha. Kanuma qofa jedha. Galatooma. Dammaqa Nagaasaa Falleen Hacaaluu wareegame jira jedhanii. Saayibboottan isaa karraa qulqulleeffadhee hunduu wareegamee jira jedhanii. Ana daariitti bilbilee na bilbilee naan kun An saayiba san na dawwale ban. Saayiba san na bilbilee. Oromoon dubbiin ta'e amma dabaati. Waan siin jedhu illee hin qabu Oromoo. Kanuma jedhaati fixadhe. Nagaa keessa naa jiradha. Rabbiin Oromoodhaa haa bilisoomsu. Rabbiin gabrummaa akkaan badduu jala jirraa bara. Kana caala wanta kan jedhu. Namni yaada qaba jettu. Si seensisuu danda'a warri yaada qabdan. Waa'ee du'a jecha Hacaaluu irratti jechuudha. Ajjecha Hacaaluu irratti warroonni yaada qabdan na barreessa. Yaada keessa kenna ilmaan Oromoodha. Qeerroo wal kakaasa, wal onnachiisa, onnee wal jajjabeessa, qabsoof wal kakaasa. Artistii dheengadda bilisoomna jira jettee miidiyaa teessee dubbattu har'a Hacaaluu isa bira taa'uutu ajjeesan ammallee maal akkasiin jettu gabbaatee ilaaluuf deemna jechuudha. Kanuma jenna jechuudha. Abdulaziz Ismail si erga jira. Requesti. Dubbadha. Oromoo koottati dubbadha. kunoo jawaar barreessee jira qeerroo nu jaamsan bakka kee ani yeroo kuma kittilaa haa ta'u Joorlee barreesse. bakka kee ani yeroo kuma kittilaa haa ta'u jedha.
Egaa invite nama isinii godha. Asirra wal mari'anna, wal kakaasaa, wal onnachiisaa, wal abdachiisaa. nyaatu saba kanaa itti nyaatamte ilmoo qananiitee jiraachuu dandeessu. Taajjuddin Adamsi ergee jira jechuudha. Uummanni Oromoodhaa bakka jirtanii ka'uu qabdan, dammaquu qabdan, mootummaa kana goolabbii maaqilee jahannam ittiin galle walaa Itoophiyaa fi bixi miila takkaan biyya san Oromoon dhaabuu qaba. Mootummaa kana miila dhiiga takkaan dhaabuu qabdan. Jawaarfaalleen barreessaa jiran, hayyoottan Oromoo barreessaa jiran, qulqulleeffatanii jiran, Hacaaluun wareegamee jira. Waan OMN irra bahee dubbateef Hacaaluu ajjeesan. Du'a gootaa ture. Dhiiga isaatiin bilisomti Oromoon. Dhiiga Hacaaluutiin bilisomti. Sa'aat maal naan jedha. Dubbii tana naa qabadha. Sa'aat maal jedhe naan jedha. Oromoon dhiiga Hacaaluutiin bilisomti. Hacaaluun duun mirkanaa'ee jira. Oromoo. Uy, guyyaa kana dukkanaa erga hin beeku. Anillee kana caala waan haasa'u tokko qabu nagaa keessa na jira Oromoo. Rabbiin lubbuu Hacaaluu lubbuu Taddee Birruu Waaqoo guutuutii fi Elema Qulxuu lubbuu Eebbisaa Addunyaatii fi Mustafaa Harawwee faa wajjin Rabbiin gootota Oromoo tarree goototaa keessa lubbuu isaa nu qubsiisu. Maqaa isaas tarree goototaa keessa nu qubachiisu. Tarree Usmaayyoo Mustafaa Eebbisaa Addunyaa Mustafaa Harawwee faa warroota Oromoodhaaf wareegaman. Du'a gaarii wareegame. Gootummaa wareegame goota wareegamallee. Kanuma isiniin jechuu barbaada. Propaganda guyyaa bordeemu Oromoon dhaga'uuf bakka. Waa'ee kanaa akkana takka Oromoon moo kana booda tokko eeggatina. Kanuma isiniin jechuu barbaada. Nagaan keessa na jira.